jirenya eegusa tetengutane sorata balu kenane Yesus azapagenya kata jirenya eegusa tetengutane sorata balu kenane. Maqaa Waaqayyoo Abbaa, Waaqayyoo Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee ni amanna. Ameen. Hordoftoota keenya gola ididaa YouTube keessaatiin kanneen nu daawwachaatti jirtan, biyya alaa akkasuma biyya keessaa teessanii kan nu hordoftan bakkaaf lafa jirtan hundumattiyyuu nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkamiin sa'a kanaaf yeroo kana geessanii galata Waaqayyoo annagaa kootii fayyaa kooti. Akka eeyyama Waaqayyootiin ta'ee har'a jecha kutaa kitaaba qulqulluu keessatti qulqulluu abbaan keenya Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa irratti barreesse mata duree taasisuudhaan wajjin kan ilaallu ta'a. Sagalichis akkas jedha. Keenya osoo ta'anii nu waliin itti fufu turanii jecha jedhutu jira. Utuu kan keenya ta'anii nu waliin itti fufu turanii. Amma garuu isaan kan keenya wanta hin taaneef nu keessaa bahanii. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti jecha barraa'edha. Egaa amma yeroo kanatti keessumatti immoo miidiyaa hawaasaa kan ta'e karaa fuula toora Facebook akkasuma Telegiraamii irratti keessumayyuu immoo karaa toora Telegiraamii irratti dargaggoowwan dargaggeettii hedduu isaanii kan hawwateetiin jiru, kan ofitti harkisaatiin jiru. Viidiyoo daqiiqaa muraasa kan taate, daqiiqaa 2-3 kan taateedhaan hedduun namootaa kan isaan ittiin booji'amaatti jiran sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu dhabuurraa kan ka'e. Yeroo isaanii aarsaa godhanii Waaqayyoodhaaf kennuu wanta hin dandeenyeedhaatiif, yeroo dheeraa Waaqayyoodhaa wajjin dabarsuu wanta hin barbaanneedhaatiif, yeroo dheeraa sagalee Waaqayyoo wajjin yoo dabarsan waan yeroon isaanii jalaatii gubate, yeroon isaanii waan jalaatii qisaasa'e kan itti fakkaatu addunyaan har'a nuti keessa jirru keessumattuu dargaggoof dargaggeetti hedduun isaanii karaa toora TikTokiitiin sagalee Waaqayyoo daqiiqaa 1-2 sa'aatii gaditti dhaga'uudhaatiin amantaa isaanii kan jijjiirratan, daandii dhugaarraa kanneen kaataatti jiran, daandii abbootaa irraa kan kaataa jiran hedduu isaaniitu jiru. Kanaatiif qulqulluun abbaan keenya Yohaannis ergaa isaa kana kan inni barreesse kun maaliif kan jedhudha. Yohaannis akkuma beektan Yohaannis jaalallee gooftaa jedhamee kan waamamaa turedha. Yohaannis jaalallee gooftaa jedhameeti kan beekamu. Yohaannis Kiristoosiin baay'ee wanta jaallatuudhaatiif Kiristoositti bartoota isaa keessaa Kiristoositti kan dhiyaatan keessaati isa tokkodha. Yohaannis Kiristoosiin duukaa erga bu'uu eegaleetii kaasee hanga Kiristoos fannoo irratti fannifamuutti Kiristoos irraa addaan hin baane. Gaafa Kiristoos fannoo irratti fannifamee gidirfamu gaafa inni dhiphatu fannoo jala dhaabbatee haadha Kiristoosiin kan jajjabeessu Yohaannisiin kana ture. Har'a immoo anaaf isin namoonni hedduun isaanii sagalee Waaqayyoo dhabuu irraatii kan ka'e, gadda irraa kan ka'e, lapheen isaanii gaddanii kanneen gaddaan guutaman kan jajjabeessu. Warra daandii Waaqayyoo irraatii kaatanii jiran jajjabeessuudhaaf, warra namoota daandii Waaqayyoo irraa kaatanii Waaqayyoon gananii jiraniidhaaf obboloota isaaniif jecha lapheen isaanii gaddee kan jiruudhaatiif immoo jajjabina nuu kennuudhaatiif, nu utubuudhaaf, nu dhaabuudhaatiif sagalee ittiin nu boqochiisudha. Isaan nu keessaa ba'anii maaliif nu keessaa ba'an isa jedhuudhaaf immoo waan keenya hin taaneefidha jedha qulqulluun abbaan keenya Yohaannis. Egaa ta'uti mee gara dubbii ijoo kanaa gaafa achi as dhufnu tokkoffaa Yohaannis kana
lakkoofsa 18 irraatii kaasneetu ilaalla. Gabaabaadhumatti lakkoofsa 18 irraa kaasnee gaafa ilaallu ergaa Yohaannis isa jalqabaa yookiin isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti dhufaatii warra Kiristoosiin mormanii eegala. Seensumti isaa mata dureen isaa kana dhufaatii warra eenyu mormanii warra Kiristoosiidhaan mormanii. Dhufaatii warra Kiristoosiin morman kun eenyudha? Eenyu isaan warri Kiristoosiidhaan morman? Mormituu Kiristoos ta'anii warri deddeebi'an eenyudha? Isaan warri Kiristoosiidhaan morman kun mormituu Kiristoos kan ta'an immoo eessaa dhufan? Eessaati kan isaan ba'an? Lakkoofsa 18 irra gaafa ilaallu yaa akkas jedheetu eegala. Ijoollee koo jedha qulqulluun Yohaannis. Ijoollee koo yeroon kun isa dhumaatii jedha. Yeroon kun yeroo maaliiti? Yeroon kun yeroo isa dhumaatii jedha. Yeroon kun yeroo isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessanii jirtudha. Maarree anaaf Kiristoosiin kan morman akka dhufan naaf haaraa miti bara. Kiristoosiin warri morman akka isaan dhufan siif haaraa miti bara. Kanaaf anis kanaan dura dhageen jira, atis kanaan dura dhageessee jirta, waan haaraan hin jiru. Kiristoosiidhaan warri morman akka isaan ka'an. Kiristoosiidhaan warri morman akka isaan dhufan. Akka isaan of baasan akka isaan jiran anaafis siifis haaraa miti jecha. Kanaafiyyuu kanaan dura dhageessaniittu ammas immoo warri Kiristoosiidhaan morman baay'atanii jiru. Kanaafis yerichi dhuma akka ta'e iyyuu ni beekna. Yeroon kun yeroo dhumaa ta'uusaa ni beekna. Yeroon kun yeroo dhumaa ta'uusaa ni beekna. Kiristoosiidhaan warri morman maal ta'anii jiru? Baay'atanii jiru. Akka kaleessaa miti, akka dheengaddaa miti, akka bara kaanii miti, akka bara achaanuu miti. Inni bara achaanuuf inni baranaa gargar ittuu baay'ataa jiru. Barana irra caalaatti immoo bara isa eegeritti bara haaraatti immoo kana caalaa baay'atu. Kanaaf kun immoo yeroon isaa yeroo dhumaa akka inni ta'e ni hubanna ni beekna. Kanaaf obboloota koo warroonni sagalee kana dhagaatti jirtan mormituun Kiristoos akka isaan ka'an kanaan dura dhageessanii jirtu. Ammas immoo sagalee Waaqayyoo irra deebi'ee nutti himaatti jira. Kana caalaatti mormituun Kiristoos akka isaan baay'atan beekamaadha. Kun ta'uun isaa immoo yerochatu yeroo dhumaa akka inni ta'e beekuutu nurra jiraata. Yerootu yeroo dhumaati. Kanaaf egaa isaanii jira. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'aniitii nu wajjiniin itti fufuu turanidha. Warri nu keessaa ba'an kun kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii silaa nu wajjiniin itti fufuu turanii. Utuu keenya ta'anii nu wajjiniin itti fufuu turanii. Warri amma ajandaa mata duree godhachuudhaatiin miidiyaa garaa garaa irraati oliif gadi raasaatti jirtan, oliif gadi oofaatti jirtan. Kanaan dura nu keessa turani. Amma garuu maal ta'an nu keessaatii ba'an. Nu keessaa ba'uun isaanii waan haaraa miti. Keenya waan hin taaneef nu keessaa ba'an. Wanta kan keenya hin taaneef nu keessaatii bahanii jira qulqulluun Phaawulos. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin taane haa mul'atuudhaaf nu keessaa ba'an. Dura yeroo nu keessa turan iyyuu isaan kan keenya hin turre. Amma immoo isaan garee keenya akka hin taane akka mul'atuudhaaf akka beekamuudhaaf nu keessaa bahanidha. Ammas waa tokkoon sitti himuu barbaada. Sichiyyuu gana warri kan keenya hin taane ammas nu keessaa ba'u. Isin ajaa'iba. Warri kan keenya hin taane ammas ganaa nu keessaa ba'u. Warri nu keessa jiran, warri nu fakkaatanii gogaa hoolaa uffachuudhaatiin, hoolota fakkaachuudhaatiin, hoolota gidduu kan deddeebi'an yeeyyonni hedduun isaanii ammas nu keessa jiru. Isaan kun nu keessaatii ammas gara fuulduraatti ni ba'u. Kanaaf kun immoo yeroo dhumaa ta'uusaa kanaan beekna. Warri kan keenya hin taane ammas calalamanii nu keessaa ba'u. Warri Kiristoos hin ganan, warri duuka buutuu Kiristoos hin taane ammas hin ba'u nu keessaa. Kiristoos hin ganuun waan haaraa miti. Waaqayyoon ganuun haaraa miti. Har'a reefu wanta uumameef wanta eegale miti. Kiristoosiidhaan ganuun Waaqayyo uumaa ganuun kan itti eegalame Saaxinaa'eel irraati. Seexanni ergamoota keessaa yeroo jalqabaatiif Waaqayyoodhaan kan hin gane, Waaqayyoorraa addaan kan ba'e, daandii Waaqayyoorraa kan addaan kaate Saaxinaa'eel. Saaxinaa'eel yeroo jalqabaa ergamoota keessaa addaan ba'e. Ergamoota irraatii fo'amee ba'e. Isatti aansuudhaan immoo duuka bu'oonni isaa warri laphee isaanii isaaf bichisiisanii hojii isaa warri hojjetan magaalaa, biyya, teessoo, iddoo buufataa
laphee isaanii godhanii seexanaaf kan bichisiisan. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu mannaa sagalee seexanaa warri dhagaan. Kaleessas ba'aa turan, har'as ba'aatti jiru, gara fuulduraattis ni ba'u. Kanaafiyyuu qilleensi addunyaa kanarraa, bubbeen addunyaa kanarraati raafamu kun markaba keessan gaafa inni raasee jedhu isin hin raafamiina. Hin na'inaa, hin sodaatinaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana guddaa gubbaarra otoo bartoota isaatii wajjin deemaatti jiranii, galaanni bartoonni isaa sun markabaan deemaatti jiran sun gaafa isheen raafamtee jirtu, sodaa guddaadhaan gaafa guutaman gara kutaa ciisichaatti achi darbanii Kiristoos iddoonni rafaatti jiruutii isa dammaqsan. Gaafa akkas jennu Kiristoos hin rafu. Waaqayyo waaqummaa isaatiin hin rafu. Garuu namummaa isaatiin dhala namaa irriba waan barbaachisuudhaatiif foon isaatiin maal ta'ee jira? Rafee jira. Yeroo kana gara isaa deeman dhumuudhaaf jenna. Galaanni raafamee jira. Doonii kana qilleensi yookiin bubbeen markaba keenya kana raasaatti jirti nyaatamuudhaaf jenna. Maaliif ciista ka'iitiin oolchittiin jiran? Raafamuun ammas bubbeen qilleensi addunyaa kanarra bubba'u ammas laphee namoota baay'ee raasaatti jira. Waa tokkoon isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee rakkoon keenya sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu dadhabuudha. Sagalee Waaqayyoo daqiiqaa 20-30 dhaga'uu dadhabneetu daqiiqaa 2-3 gidduutti kan seexanii nutti tasaasu dhaggeeffanna. Yeroo jalqabaatiif Waaqayyoo Addaamiidhaan gannata keessaa gammachuudhaan, boqonnaadhaan, aara galfiidhaan maalan nyaadha, maalan dhugaa, maalan uffadha jedhee utuu yaadda'iin akka inni jiraatuuf seera isaaf baasee abboommi isaaf tumuudhaatiif ilaa firii ija muka kanarraatii nyaadhu, isa kanarraa garuu hin nyaati. Yoo kanarraa nyaatte du'a duuta jedhee Waaqayyo isatti dubbatee ture. Seexanni garuu kana dudduubaan dhufeetu Hewaanitti gaafa asaasu. Firii ija muka kanarraati yoo nyaattan hin duutan ni jiraattu. Inumaayyuu waan gaariifamaa adda baastanii beektu jedhee gaafatti dubbatu isa kan Waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraachuu mannaati kan seexanaa sana dhaga'anii daqiiqaa xiqqoodhaaf yeroo baay'ee Waaqayyoodhaa wajjiniin dubbachaa kan jiran isa dhiisanii kan seexanaa daqiiqaa muraasa gidduutti yeroo gabaabduu gidduutti kan seexanaa gurri isaanii dhaga'urraa kan ka'e abboommee Waaqayyoo cabsan. Har'as maarree kana miti. Yeroo baay'ee yeroo keenya aarsaa goonee sagalee Waaqayyoo dhaga'uu wanta hin dandeenyeef waan hin jaallanneedhaaf gurra keenya yeroodhaaf wanta ta'u sagalee seexanaaf ergaa seexanaatiif gurra keenya qabne namoonni baay'een hanga barsiisaan mana kiristaanaa keenyaa barsiisu jala ta'anii dhaggeeffachuu mannaati barsiisaa kanneen amantaa biraarraa barsiisan jala ta'anii dhaggeeffachuurraa kan ka'e booji'amanii kanneen badan hedduu isaaniitu jiru. Kan Waaqayyo dubbatu dhiisanii kan seexanaa kan dhagaan namoota baay'eetu jiru ammas. Kan barsiisonni mana kiristaanaa keenyaa dubbatan dhaga'uu dhiisanii kan barsiisonni hedduun isaanii kanneen kan manni amantaa kan biraa barsiistu dhaga'uurraati kan ka'e yaadi isaanii qalbiin isaanii hatamee gara addunyaa kanaatti kan badan hedduu isaanii jiru. Waan nama ajaa'ibu keessaa manni kiristaanaa keenyaa kan isheen barsiistu kan isheen hubachiistu waa'ee jireenya bara baraa kan ta'edha. Jireenya bara baraa akkamittiin argachuu akka dandeenyudha kan isheen barsiistu. Waa'ee jireenya darbootaa hin taane waa'ee jireenya hin dabarree barsiisti. Har'a garuu gurri dhalootaadhaa kan inni dhaga'uu barbaadu waa'ee jireenya yeroo barbaada. Addunyaa kanarratti akkamittiin akka sooramuu danda'u, akkamittiin qabeenya horachuu akka danda'u, akkamittiin badhaadhee jiraachuu akka danda'u, akkamittiin gammadee akka jiraachuu danda'u qofaadha kan inni yaadu. Kanaaf yeroo baay'ee gurri keenya waa'ee addunyaa kanaa dhaggeeffachuudhaaf yeroo kenniti. Yeroo baay'ee qalbiin keenya kan ittiin cabu gara Waaqayyootti kan nu fidu utuu hin taane wanta nu gammachiisu waan addunyaa kana keessa ittiin deemuu dandeenyu ittiin of gammachiisuu dandeenyu dhaga'uudhaaf gurra keenya saaqna. Kanaaf namoonni baay'een kufaatiidhaaf saaxilamu. Kufuudhaaf kan isaan itti carrooman inni jalqabaa isa kanaafidha. Egaa ta'u gara mata duree keenyaatti gaafachaas deebinu qulqulluun abbaan keenya Yohaannis ergaa isaa kana boqonnaa ergaa isaas tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 gubbaarratti isaan nu keessaa ba'anii kan isaan nu keessaa ba'an immoo kan keenya wanta hin taaneefidha jedheeti kan inni dubbatee jiru. Kanaaf iyyuu nu keessaa ba'uun isaanii kan keenya akka isaan hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada.
Wantan isinitti himu namoonni baay'een isaanii amantaa isaanii kan isaan jijjiirratan maaliif akka inni ta'e fakkeenya tokko isinii kaasetan gara xumuraatti dhufu. Barsiisaatu jira. Barsiisaa yookiin akka mana kiristaanaa keenyatti Margeetaa kan jedhamu. Barattoota isaa barsiisu keessaati. Bartoota isaatiin barattootaan kabaroon yookiin dibbeen maaliifidha gaafa rukutan kan inni iyyuuf maaliifi jedheetu gaaffii gaafate. Yeroo kanatti bartooti isaa keessaa gaaffii kanaaf deebii kennuuf eegalan. Elaa gaaffii Margeetaan isaa yookiin barsiisaan isaanii kun gaafatee fi inni tokko harka kaaseetu barsiisa. Kabaroon maaliif akka inni iyyuuf deebiin isaa wanta mukarraa hojjetameefidha jedheetu deebisiif. Mukarraa wanta hojjetameedhaaf kabaroon kun iyyaa jedheetu deebisiif. Kan biraan immoo ammas harka isaa kaasee barattoota keessa kabaroon kan inni iyyuudhaaf wanta gogaa horiirraa hojjetameedhaafidha jedheetu deebise. Ammas namoota amantaa isaanii ganan, namoota amantaa isaanii dhiisanii ba'an kanaaf namoonni ilaalcha garaagaraati kan isaan qaban. Kanaaf sadaffaa irratti barataan tokko harka isaa kaase. Barsiisaa kabaroon kan inni iyyuuf gaafa namni kabaroo rukutu kabaroon kan inni iyyuufi waan gogaarraa hojjetameefis miti, waan mukarraa hojjetameedhaafis miti. Sababiin isaa keessi isaa duwwaa waan ta'eedhaaf iyyaadha. Dhugaadha. Agartanii kabaroon sababa inni iyyuuf beektu keessa isaatu duwwaadha waan ta'eedhaaf iyya. Sagalee kan inni laatuuf kanaafidha. Kanaaf har'as namoonni baay'een kan isaan amantaa isaanii jijjiirratan duwwaadha. Waa'ee amantaa isaanii ittiin jirani duwwaadha. Beekumsa amantaa hin qabani duwwaadha. Waa'ee waaqummaa waaqayyoodhaaf beekumsi isaan qaban duwwaadha. Kanaafidha. Beekumsi waa'een amantii isaanii kan isaan beekan hin jiru. Mana amantaa dhaqanii galu. Miilla isaaniitiin deddeebi'u malee lapheedhaan hin deebine waan ta'eedhaaf amantaa isaanii ganu. Namoonni baay'een ganumsa amantaa isaanii kan sababa ta'uuf inni tokkoffaan isa kanadha. Kanaafiyyuu akka amantaa keenya hin ganneef, amantaa keenya akka hin jijjiirranneef daandii abbootaa, daandii ishee qajeeltuu sanarraati akka hin maqneedhaatiif keessi keenya guutuu ta'utu nurra jiraata. Keessi keenya guutuu ta'uu kan danda'u immoo yoo barannedha. Waa'ee amantaa keenyaa barachuutu nu barbaachisaa jecha. Kan biraa waa tokkoon isin hima. Barmeelaa bishaan itti guutamee jiruutiif kan bishaan hin qabne keessi isaa duwwaa kan ta'e yoo dhaxxanii rukuttan sagalee inni kennu gargaridha. Inni bishaan keessa isaa guutee jiru yoo dhaxxanii rukuttan sagalee hin kennu, sagalee hin qabu. Yoo isa duwwaa sana rukuttan garuu isa duwwaa kan ta'e barmeela duwwaa kan ta'e sana yoo dhaxxanii rukuttan sagalee guddaa dhageessisa. Sagalee iyya qabu, sagalee guddaa dhageessisa. Sababiin isaa maaliifidha? Keessi isaa duwwaa waan ta'eedhaafidha. Ammas kanan isinitti himu namoonni amantaa isaanii jijjiirratan barmeela duwwaadhaa wajjiniin tokkodha. Barmeela duwwaa. Keessi isaa homtuu kan hin jirre jecha. Kanaaf namni biraa dhufee yoo barmeela sanatti bu'e sagalee kenna. Inni sunis yoo dhufee itti bu'e sagalee kenna. Kanaaf iyyuu amantaa isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiraa oolu jechaadha. Keessatu maalidha? Duwwaadha. Kanaaf ati barmeela duwwaa hin ta'in. Mi'a duwwaa ta'etti namni dhufeetu waan barbaadetti naqa. Agartanii barmeela duwwaa yoo agartan yoo barbaaddan bishaan yoo itti naxxan, daadhii yoo itti naxxan, farsoo yoo itti naxxan, waan barbaaddan zayitii yoo itti naxxan, gaazii yoo itti naxxan, beenzila yoo itti naxxan qabachuu danda'a. Agartanii garuu namni fakkeenyaatiif barmeela yookiin roottoo haa ta'u wanta tokko bishaan baatee jira taanaan zayitii itti naxxan. Agartanii yoo gaazii baatee jira ta'e beenzila itti naxxan. Yoo tarii naafxaa baatee jira ta'e namni dhaqee mi'a naafxaa baatutti dhaqee zayitii naqu hin jiru. Namoonni keessi isaanii duwwaa ta'e garuu wantuma barbaadan namni waan barbaadetti naqa. Ilaa wantan sitti himu keessi kee duwwaadha. Waa'ee amantii keetiin beektu ta'ennaan namni biraan dhufee waa'ee amantaa isaa sitti naqa. Waa'ee amantaa isaa fidee sitti guuta. Kanaafiyyuu ati barmeela duwwaa hin ta'in, barmeeli keessi isaa guutuu ta'e kan zayitiidhaan guutamee jiru beekumsaan waa'ee amantii keetiin guutamiitii taa'e. Yoo kanarraa nafe ati ammas duwwaadha taatee jennaan bor namni biraan waan biraa sitti guuta, waan biraa sitti naqa. Kanaafiyyuu waa'ee amantii keetii beekuudhaan gadi fageenyaan beektee hubattee ittiin jiraachuutu si barbaachisa jecha. Kanaafiyyuu akkaataa kanaatiin jiraachuun nurra jiraata. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11
lakkoofsa 14 gubbaa irratti maal jedha? Seexanniyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaatiin waan wallaalchifatuudhaaf kun waan dinqisiisaa miti. Wallaalchisuu danda'a. Namni waa'ee amantaa kan biraa fidee waa'ee amantaa keetii gadi xiqqeenya isaa, badii isaa, hammina isaa fakkeessee sitti himuu danda'a. Isa kan sa'aatii immoo bareechee kuulee miidhagsee addeessee sitti hima. Yeroo sana booji'amtee deemtachaa. Isa kana seexanniyyuu fakkeessuu danda'a. Kun wanta ajaa'ibaa miti jecha. Wanta ajaa'ibaa miti. Inni kan biraan lammaffaadhuma Qorontos kana boqonnaa 11 lakkoofsa 4 gubbaa irratti maal jedha isinitti fakkaata? Iyyasuus dhugaa dhiistanii Iyyasuus sobaa calluma jettanii akkamittiin fudhattanii? Iyyasuus isa dhugaa dhiistanii Iyyasuus isa sobaa akkamittiin cal jettanii fudhattanii? Akkamittiin cal jettanii Iyyasuus isa haaraa ta'e fudhattu? Namoonni baay'een Iyyasuus isa dhugaa ta'e, Waaqa dhugaa kan ta'e dura fudhatanii barnoota sobaa irraatii kan ka'ee Waaqa kan biraa, Waaqa isa kan sobaa fudhachuudhaatiif kanneen imalan baay'ee isaaniitu jiru. Akka jedha qulqulluun Phaawulos saba Galaatiyaatiif ergaa isaa gaafa barreessu boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti akkas ariifattanii wangeela kan biraatti goruu keessaniin baay'een dinqisiifadhaadha. Wangeelli kan biraan illee hin jiruuti akka kana ariifattanii wangeela isa kan biraatti goruu keessaniin baay'een dinqisiifadhaadha. Akkamittiin? Sagalee Waaqayyoo akkasittiin utuu dhageessanii cal jettanii waa'ee wangeelaa isa dhugaa utuu hin hubatiin hiikkaa isaa, fakkeenya isaa, dhugummaa isaa utuu hin hubatiin akkamittiin cal jettanii akkuma salphaatti wangeela kan biraa akkamittiin fudhattu? Akkamittiin namni callisee akkuma salphaatti amantii isaa jijjiirrata? Akkamittiin cal jettanii amantii keessan jijjiirtu? Amantii waan salphaadha. Waan qoosaadha amantii jechuun baay'ee ulfaataadha bara. Akkamittiin isin akkamittiin cal jettanii wangeela isa haaraa fudhattu? Akkamittiin cal jettanii Waaqa isa haaraa fudhattu? Akkamittiin cal jettanii amantaa keessan isa dhugaa jijjiirtanii amantaa isa haaraatti dhuftu? Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 gadi bu'eetu maal jedha? Wangeelli kan biraan hin jiru jedha Phaawulos. Wangeelli kan biraan hin jiru. Kiristaanota warra Galaatiyaatiif ergaa kana barreessa. Wangeelli kan biraan hin jiru jedha. Wangeelli kan biraan hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoosiin galagalchuu barbaadan tokko jiru. Namoonni tokko wangeela isa isin fudhattan kana galagalchanii kan isin wallaalchisuu barbaadan, kan isin dogoggorsuu barbaadan, amantaa keessan dhiistanii amantaa kan biraatti akka isin deemtaniidhaaf, Waaqa keessan gantanii Waaqa ormaa waaqessuudhaaf akka isin deemtaniidhaaf namoonni isin dogoggorsuudhaaf ka'an tokko jiru jedha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti isinii bu'a. Akkas jedha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti meel abaaramaa ta'udha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattan, wangeela isa isin dhageessan, wangeela isa kan duuka bu'ootaa, kan bartootaa, isa dhageessan, isa barattan sanatti isarraa kan gargar ba'e, waaqummaa Kiristoosiin kan gadi deebisu, waaqummaa Kiristoosiin kan salphisu, Kiristoos waaqa ta'uusaa kan hin amanne, wangeela isa kan biraa fidee yoo isin barsiise inni abaaramaa ta'uu jedha. Waaqayyo abaaramuu irraa nu haa oolchu. Akka nuti hin abaaramneedhaaf Waaqayyo hunda keenya nu haa oolchu. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irratti maal jedhaa? Ilaa inni achi jira yookiin immoo inni as jira isiniin jedhu isin immoo hin dhaqinaa duukaas hin bu'inaa. Kiristoos ilaa achi jira. Waaqayyo kunoo as jira. Waaqayyo ilaa kunoo achi jira. Waaqayyo mandara sana dhufe. Waaqayyo biyya kana dhufe. Waaqayyo mana amantaa isa sana jira. Waaqayyo mana amantaa isa kana jira jedhanii isinitti himu. Isin garuu tole hin jedhinaa. Duukaa hin deeminaa. Tole hin jedhinaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 23. Kanaaf iyyuu wanta isiniin jechuudhaaf barbaadu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Jarreen akkasii kun ergamoota sobaatii, hojjettoota nama goyoomsanidha. Ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaan warra wallaalchifatanidha. Wanta ergamoota Waaqayyo isaaniin erge of fakkeessanii warra nama wallaalchisanidha. Warroonni akkasii kun immoo ergamoota sobaati, barsiisota sobaati. Kanaafiyyuu isaanirraati of eeggadhaa jedha. Isaanirraa of eegganne
amantaa keenyatti cimnee jabaannee akka dhaabbannuudhaaf tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Warri nu keessaa ba'an kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjiniin itti fufu turan. Amma garuu kan keenya wanta hin taaneedhaaf nu keessaa ba'an. Kanaaf warra nu keessaa ba'anii ilaallee akka qalbiin keenya hin cabne, akka yaadi keenya hin bittinnoofneedhaaf jabaannee dhaabbachuutu nurra jiraata. Amantaa keenya irratti jabaannee cimnee akka dhaabbannuudhaatiif. Akka duuka bu'ootaa, akka qulqullicha Phexros fannoo irratti isa fannifame. Amantaa isaatiif jedhee akka qulqulluu Phaawulos mormisaa magaalaa Roomaa keessatti seefiidhaan kan irraatii cite. Akka qulqullicha wareegamaa hangafa wareegamtootaa kan ta'e Daaqon Isxifaanos jabaannee cimnee dhaabbanne amantaa keenya irratti akka ittiin eebbifamnu, gonfoo jireenyaa akka ittiin argannu eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Ergaa qulqulluu Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2:9 keenya osoo ta'anii nu waliin itti fufu turan. Isaan garuu kan keenya miti, kanaaf nu keessaa bahani. Kan barsiise, kan nu gorse, maqaa Waaqayyoo kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barnoota kan biraatiin deebineetu wal agarra. Haga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamoota Waaqayyoo, eebbaa fayyaanni raajotaa, suuqni wareegamtoota hunda keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Nagaa Waaqayyootiin tura. Horaa bulaa deebana. Nidiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee weedduu hafuuraa